keenya hiiki. Afurii xuraa waldaa kana keessatti taa'e. Amma yeroo dubbii kee dubbannu dhukkubsataa lafan. Eebbi qabame gara dhiifamu. Mee amiin jedhaa. Na ilaalaa. Hanga lolamte eebbi kee gad dhiifama. Hanga darbatamte Waaqayyo ol si kaasa. Mee sagalee guddaadhaan akka jedha. Hamman darbatame jedha. Hamma sana caalaan ulfadha jedha. Kabajamuun jalqaba jedha. Hin amantu? Waaqayyoon danda'a? Afurri Waaqayyo jira moo hin jiru? Jira? Amma gaa afura Waaqayyootu furmaata sinii ta'a. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 54 lakkoofsa 2 irraa kaasee wajjin ilaala. Dubbiin Waaqayyoo dubbii humna qabudha. Amma utuma asii dubbadhu Waaqayyo qilleensa kanarra afura hamaa bu'a. Jaallattanis jibbitanis har'a miilla keessan irraa ilaalinii qabu. Narraa ni qabu yoo jette iyyuu dubbiin Waaqayyoo gaara cabsee tulluu dhoosee ardii hundumaarra ni jiru kun dubbii jiraataa kun ganama kana rukutee laphee kee keessan seena. Kanaaf nan dubbisaa maqaa Yesuusiin. Iddoo dunkaana kee dhaabbatu bal'isi. Dunkaana kee aleelii dhiisi. Funyoo isaas dheeressi. Qofoo isaas jabeessi. Amantiidhaan dubbadhaa. Dhuftanii dhugaa baatu? Mee warri Waaqayyo hin danda'an. Isaayyaas 54 lakkoofsa 2 dubbisaa jira kan dubbistu. Hin danda'amu hin danda'amu. Raajii abbootiin hin danda'u Waaqayyo hin danda'a. Sagalee guddaadhaan Waaqayyo hin danda'a jedha. Waaqayyo hin danda'a. Waaqayyo hin danda'a. Eentee mana kanaa sirrii. Eenyu hin danda'a? Waaqayyo hin danda'a. Haala jijjiiruu hin danda'a? Inni bishaan daaniitti jijjiira irra seenaa kee jijjiira. Inni galaana diimaa addaan kutee saba Israa'eliin ceesise har'a seenaa kee jijjiira jedha. Harka keessan ol kaafattu argina. Maatii keessan yaadadhaa, ollaa keessan yaadadhaa, biyya keessan yaadadhaa, maatii keessan biyya bakkee jiran yaadadhaa. Waaqayyo hin danda'a. Hidhaa isaan keessa jiran keessaa isaan baasuuf Waaqayyo hin danda'a. Mee sagalee guddaadhaan Waaqayyo hin danda'a jedha. Waaqayyo hin danda'a. Waaqayyo hin danda'a. Jettaniittu dhimma keenya Waaqayyo hojjetaa. Balballi cufame ofii isaatiin banamaa. Ofuma isaatiin sirraa banama. Maaliif beektaa? Waaqayyo hin danda'a jettee. Warri kana fudhatti raajjan ameen jedha. Meeqa jedha? Bal'ifadheen jiraadha jedha. Bal'ifadheen jiraadha. Bal'ifadheen jiraadha. Bal'ifadheen jiraadha yeroo jettan immoo raftanii miti. Utuma ibidda asii boba'u achi boba'u daangaan kee. Yoo bishaan keessa lixxes, yoo ibidda keessa baates, isa Waaqayyo siin jedhe utuu siif hin raawwatanii du'a miti funyaan bira uwwisi immoo. Isa Gooftaan utuu ati hin dhalatin waa'ee kee murteessee mucaa koo irraa balbala banamaa, mucaan koo nama baay'ee beekkataa, mucaan koo nama baay'ee beekkataati. Awwaatiin raajummaan sitti irraa jabee gara biyya lafaa dhuftee utuu mana kee irratti ijoollee kee irratti raawwatame ati hin turre. Yeroo Waaqayyo ilaallu waan Waaqayyo galmee keenya garagalchu nutti hin fakkaatu. Inni dhufee mana caatii fi mana shiishaatii na baasee akka seenaa kee jijjiira jedhe. Indaan Waaqayyo nama namni nama hin taatu jedhee barbaada kakkaatu. Ati moo fira maalii qabda? Sichi nama taata? Sichi nama taata ammoo
nama taata. Maal fira biyya bakkeetii qabdu ati hiyyeessa. Jira ka abbaan hiyyeessa. Jira kan jalloota afaan loluu al tokko kakuuni nama ciniinsisa. Ciniinsifachuu dudduuba eebbachaa. Meesni waan tokko baasaadhe. Yaa piroojeektii wayii waan tokko hojjenna yoo jettan aqimii qabdu. Aqimii qabda ammaan Yesuus mana keetti aqimii gadame jira. Qabda Yesuus hidhata. Isa hundumaa danda'u Yesuus hin qabdaati. Leenca jiru taasa gaafa guyyaa sadii awwaala dhiiga gaa'elaaf taasifame. Mee qaba jedha. Nagama. Hin nagama. Qabdumaa qabdan. Mee ani guutuu jedha. Warri Yesuus hin qaban hundumaa guutuun. Halleluuyaa. Isheen seenaa ishee jijjiirame. Eeyyee. Hin dabarsee. Bara kiraayii mana kiraayii irra fiigu hin dabarsee. Bara liqii mandara keessa fiigu irra dabarsee. Hin dabarsee. Jechaa waraanamuun irra dabarsee. Har'a Waaqayyo nama na godheera. Macaafa Saamu'eel isa duraa fakkaataa qonnaa lamaadhaa waa'ee Saamu'eel dhageessu. Yeroo baay'ee kutaa humna ajaa'iba. Haannaan tuttuqqeen itti baay'ata. Isheen sababii dhala qabne yeroo hundaa waraansa dirrata. Warra waraansi baay'een isinitti baay'ate. Ilaa ajjeesii balleessi jedhinaa galateeffannaa mana keessa dhufa. Waan jira keessanii galateeffannaa mana keessa dhufu jedha. Waaqayyo akkas naan jedha. Seenaa ijoollee kootii jijjiiree diina isaanii afaan qabachiisa naan jedha. Warra seexanni maqaa keessan addeesse galmee keessan kana mana jijjiirame. Lakkoofsa diinan dubbisa. Ati gara mirgaaf gara bitaatti hin dagaagina. Sanyiin keessa warra kaan irra biyya hin fudhata. Mandara oolee ture keessattis namoota hin galfata. Dagaaguu jechuun Waaqayyo bara sana karaa raajii isa guddaa Isaayyaas kana saba Israa'elitti dubbachaa ture. Har'a saba Israa'elitti jiran. Har'a Waaqayyo sin dagaagsa jechaa jira. Foonitti, hafuuratti, maqaa Yesuusin dagaagaa. Warra jirtan amiin jedhaa. Foonitti, hafuuratti, maqaa Yesuusin dagaagaa. Mee sagalee guddaa dhaga jedhaa. Foonitti jedhaa. Hafuuratti jedhaa. Dagaaguun jalqaba jedhaa. Amantaniittu? Hin amantu? Maqaa Yesuusin dagaaguu jalqaba. Maqaa Yesuusin bal'achuu jalqaba. Maqaa Yesuusin guddachuu jalqaba. Foonitti hafuuratti maqaa Yesuusin bal'adhaa. Ni amantaan dubbatamu. Waaqayyo sin dagaagsanaan jedhe jedha. Maal jettan? Jedheera miti Waaqayyo. Utuu asii bahin gurri kee waan haala dhagaa. Diinni soba raajaa, diinni du'a raajaa, ati garuu maqaa Yesuusin dagaaguu jalqabaa. Foonitti hafuuratti dagaaguu jalqabaa. Jilbi dadhabe har'aa jalqabe hunda godhata. Gaafa hafuuratti dagaaguu jalqabdu inni eebbatee waggaa baay'ee nyaata ofii gadhiise deema. Inni wambarii keessa taa'e garagara. Ani foonitti isa fudhattis nan dagaagaa. Nan dagaagaa. Utubanni naammoo jiru nan dagaagaa. Ani nan dagaagaa. Ani nan dagaagaa. Ani nan dagaagaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bal'achuun isiniif haa ta'u. Bal'achuun isiniif haa ta'u. Bal'achuun isiniif haa ta'u. Waaqayyo namoota baay'ee irraa akka balbalatti dubbateera. Guyyaa har'aa booddee Waaqayyo namoota baay'ee hin jijjiira. Hin jijjiira. Dubbisi maal? Ati si'achi qaala fuudhii hin sodaatin. Ati si'achi maal hin taatu? Hin qaala fuudhi. Maal hin taatu? Naqaan isaa itti himuutu sagalee dhufeera. Maal dhufeera? Mee wal sagalee taphatan harka keessa wal tiree bahuuf kan beekamu.
Mee amantiidhaan akkas jedha Waaqayyo waan jechaa jira. Nan salphadha warri jettan sin jabdii qabu kan jettan ani hin beeku Waaqayyo marcuma salphinaa isin duraa galagalcheedha. Mee harka keessan akka godha hamman salphachaa ture jedha. Waaqayyo na guddisa jedha. Waaqayyo sagalee isaatiin ganama kana hin salphattan nuun jedheera. Namoota amma hafuuratti foonitti guddatantu jira. Akka elektirikiitti hafuurri qulqulluun waldaa kana keessa hin deema. Makandara baboo Chedabdala baba Makandele baba Shedala baba Shargo loba Jalkabera Dangana namoota baay'ee bal'ata. Namoota baay'ee danda'anii ta'anii dhuma keessa darbanaa jira Waaqayyo. Dhukkuba buqqisaan deema hawaasa cabsaan deema naan jira Waaqayyo. Bakka cufamaan bananaa jira Waaqayyo. Hunda baaru abidda seenaa jijjiiru. Abidda seenaa jijjiiru. Abidda seenaa jijjiiru. Darbaa jira. Hamma namoota baay'ee nan aarsanaa jira Waaqayyo. Seenaa namoota baay'ee nan aarsanaa jira Waaqayyo. Biddi kun waliin naa daddarba. Daangaa keessatti bal'achaa jira. Daangaa keessatti bal'achaa jira. Waaqayyo daangaa keessatti bal'isaa jira. Daangaa keessatti bal'achaa jira. Darbaa jira. Humna Waaqayyo darbaa jira. Humna daangaa bal'isu darbaa jira. Darbaa jira. Darbaa jira. Hin darbanaa jira Waaqayyo. Humna kootiin darbanaa jira. Araan dhangalaasanaa jira. Inni seetaan bu'u darbaa jira. Darbaa jira. Buru Waaqayyo darbaa jira. Ilaala darbaa jira. Fudhadhaa darbaa jira. Harki goosu bira ga'u. Bakka dhumatti hundee buru Waaqayyo darbaa jira. Darbaa jira. Urgufamaa jira. Hawaasa cabaa jira. Afur du'aa cabaa jira. Afur dhukkubaa cabaa jira. Cabaa jira. HIV buqqaa jira. Kaansarii buqqaa jira. Dhibee qinxaalootii buqqaa jira. Dhibee kiraantiitti buqqaa jira. Buqqaa jira. Darbaa jira. Kaara badaa bile keessa. Yesuus gooftaadha. Mee warri jijjiiraman jiraadha jettan. Afurri Waaqayyo narraa bu'u. Afaan haalaan dibamuun barbaada. Akka kaleessaa jireenya duwwaan jiraadhu. Abidda fuudhee magaalaa keessa deema. Humna fuudhee magaalaa keessa deema. Biiroo koo humna fuudhee dhaqa. Humna fayyisa Waaqayyo fuudhee biiroo koo keessa deema. Biiroo koo keessa abidda fuudhee deema hojjetan. Beeraa lama. Qotee bulaa baay'ee dhasaan Waaqayyo dhangala. Waaqayyo kasnaan jedheera. Adda namoota baay'ee abidda waraanuu sanaan jedheera. Darbaa jira. Fuudhaa koo darbaa jira. Ilaalla feena. Bamsa kutusa ilaalla feena. Yesuus gooftaa. Na ilaala. Akkasaan jedhe gooftaa. Hafuura gammachuutiin namoota baay'ee gorfa. Harka namoota baay'ee irraa abidda faca'uu argaa. Abiddi kun immoo mandara jallootaa guba. Bakkaadhaa laba. Kanaan durallee isheen beentee ofumaa deddeebiti. Ofumaa waldaa dhagaa waan tokko jijjiirama jedhu har'a kana ulfina Waaqayyo sanatti argama. Abeet isa kana amiin jechuuti. Har'a kana ulfina Waaqayyo argama.
Indaga. Asing kasih kamu juru, asing kasih kamu juru. Asing kasih kamu juru, asing kasih kamu juru. Sama bisa tumesua dengan semansa. Jadi mana tu pada? Zero. Harga dalam kota besi tujuan. Bahkan apa tu tiga mereka cici amal. Mereka berapa kaba? Kaba. Berapa tadi? Mereka asli bahasa. Mereka asli bahasa. Aku orang yang mana kata? Ini apa kata? Apa kata? Ini apa? Ini kita buat apa? Namo tan gammat curang gufung kawan aja lewat. Namo tan gammat curang gufung kawan. Akan nama macait. Namo tak aske sakam padu jelam. Akan nama macait. Konfan gutom. Mani jennan isan barabadi gol. Milik kita aja lewat. Begini korban. Untuk memberi korban. Kamu cukup dalam kita mengajar. Enggak. Wah, Azrala. Waktu itu batu aja. Bata itu kok. Yesus lagi. Yesus lagi. Mana gambar? Batu. Berani. Kita berkacau tak. Siap. Yesus. Siap. Halo. Naga majis. Ini sekiranya. Wadah itu naga. Kau mana kami kau baru nanti? Oh beta? Nih. Naga majis. Senjata gambar juga sebelum. Tunggu. Aku bisa menggarap segala aja. Wah kayu karatan bisa. Bisa? Orang gini. Walta ni kau apa? Akan sih kau ini semua kita. Semuanya enak banget. Ibu kami apa ya? Tore aku tuh. Anak gue sampai berbaik. Kira, pakai kopi ni. Semua kena kasih nanti. Lupa aja gerak tepi kau tak. Bincang kota. Bye.
Shokanati tole makansa Yesusin farsa Anati tole makansa Yesusin farsa Shokanati tole makansa Yesusin farsa Shokanati tole makansa Yesusin farsa Amana ilala. Bakka dhuftani egaa fageenya irraa wal dhuftan waldaanaan nageessanii geessu. Ishiin warri immoo as taatan as dhuftanii barumsa barattu. Kanarraa kana fi amma isinii kana dheeraa koo keessatti isinitti hima. Kan isin fayyisu moo ana miti. Inni maqaan isaa Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhama. Ati maal dhageessatti? Waldaa qabeessa nama fayyisan warreen kana jitu fayyinan immoo as qabanii fayyuun barbaadan. Waldaan qabeessaa? Waldaa qabeessaa nama fayyisan. Waldaan qabeessaa nama fayyisaa. Waldaan Kiristoos nama fayyisaa. Atau esan. Ini sebenarnya. Kasar gitu. Warri juga dan caw dan caw dan caw dan caw orang dan tidak caw dan sitinde borani ada mana dan bakal kasar. Gooftaa Yesuus Kiristoos jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos har'a jalqabee qulqulluu maqaa keetti qulqulluu maqaa kee amaneera. Ergansi amanee lamuu sin kaadu biyya lafaa galeera dhiiseera. Gooftaa Yesuus Kiristoos ati karaadha, ati jireenya, ati dhugaadha, ati fayyisaadha. Jennaan gara kee dhufeera. Lubbuu koo jireenya hundumaa sitti laattadheera. Cubbuu koo hundumaa ati anaaf dhiisi. Dhiiga keetiin na qulqulleessi. Utuun hin beekin kanan si gaddisiise. Cubbuu koo waan naa dhiisteef sin galateeffadha. Maqaa koo galmee jireenyaa irratti ati naa galmeessi. Waan naa galmeessiteef dhaaltu mootummaa kee waan na godhatteef ani sin galateeffadha. Elillee kan qabu Gooftaa galateeffadha. Lubbuu tokko miti lubbuu tokko beekamoota waaqayyoo bilicha. Elillee kan qabu lubbuun du'a jalaa bahe. Obboleessa kee obboleettii kee du'a jalaa bahe. Anaga akka carraa ta'e waaqayyo lubbuun olaata. Warri kun bakki isaan dhufan ollaa isaaniitii waa dhagaanii dhufanii warri kunis fayyina fuudhanii galu. Torban kana
torbanoota lama keessatti yoo xinnaate lubbuu 120 ol gooftaatti fudhataniiru. Mee harka walitti reebaa gooftaa galateeffadhaa. Amma na gargaartu. Hundi keessa mata gadi qabadhaa. Kadhataa na gargaartu. Akkanni maal ta'u? Inni fagoodhaa ergame waraana meera. Inni biyya fagoodhaa ergame waraana meera. Amma na dhaggeeffadhu gisee sadii iyyii keessaa bahe. Sagalee guddaa keessaa bahe. Isa dhumaa lafa harkuu jire. Orkan. Shimeen, kan ta'e taphee. Aizo, kulkulu tu bareeda. Akkamati eessa dhufte? Nagaan sii ta'eedha. Waaddanyoota keessan biraa deebii, jalloota biraa deebii, Waaqayyo si gargaareera. Ishee kana seexana ajjeesuudhaaf finyoon ani ajjeesa jedha. Akka isheen duutuu fi akka isheen duututti hojjetanii jiru carraa ishee baay'ee gubeera. Kun hafuura seexanaati. Waggaa baay'eetti taphatee eebba ishee nyaateera. Kanatumaan na gargaaraa please. Iyyi keessa badanii. Abatu bakka bilisa kai abadu. Eessa dhufte goleettii koo? Eessa kottu sittani ma? Waaqayyo har'a bojuu kee deebiseera. Ishee as keessaa nama seexanii torba kana lubbuusaa akka nama wajjin wal ajjeesu godhee jira. Hundi keessaa tokko kadhataan na gargaartu. Lubbuusaa balleessuufi. Tasfaayin gadhiisi. Fidachas. Waan bombas. Nendes. Karena kami guys. Persatu. Garam bus. Akan mantap. Garam bus. Akan itu. Nama ojek akan mantap. Ada wallu. Korban akan mantap tidak? Mana saya sen. Isi. Obasa bulcen. Isi. Obasa bulcen mari sana Bashir. Isi. Obasa bulcen. Isi. Aku tu bola. Isi. Isi mana? Sekarang udah ni kita. Toko. Lama. Salma. Nagagedi. Insar. Aiso. Sudah ni. Dah. Ampun. Mari kami kita. Mana damai nama tu nadi. Nama tu boleh tu nadi sih. Aci koba boleh. Aci mana nama siapa? Matera pasang boleh. Akan bawa. Aci pakai balik sebagai sedih. Nanti dia. Amu yang orang situ ni, mari pakai jet. Mari. Nanti balik. Mau pakai sebenarnya jet. Mahal buat tadi. Mungkin orang situ yang ada. Iya mas, bebas. Betul. Warnanya tu betul. Anak kata ni lah. Laga cahaya ni kena contoh. Mana lagi cicamu akan sepi ijazah macam. Betul tak? Sedih betul. Laga cahaya ni mana? Masih boleh. Okey, polisi sana urat putih dekat tibirin na pamada ujir. Akan berdiri masih tak? Berdiri akan barakat. Akan barakat tu nanti di sifat. Aci akaida berdiri sudah kawan kisi ke kisah kawan tu nanti. Kisi ke sekarang ni ni? Akan berdiri sifat yang tu ni? Akan berdiri mal tahu?
Birrii meeqa kaffaltee? Birrii bala. Bala akka sii baay'atu biira. Akka birriin sii baay'atu. Isa booddee eegaa. Isa booddee maal agarra? Warra hojii sii battan gataa. Maal agarra? Maal agarra? Akka beekasii sooruu deetta qaba. Amma akkas goota qaba. Nagaatti raftee guddaa rafu. Ameen. Amiin. Maatii kee hojii nagaa ta'a. Asii birrii tokko iyyuu Kana